Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni chaanaalii World YouTube baga nagaan dhuftan isinidha jecha qophiin keenya kanarraan tanaa mata dureen isaa furmaata diyaataa seevariitii fi rakkoo diyaataa seevariin qabudha. Kanaafuu likitti hordoftanii waa'ee duraa barattan abdii qabnaa. Likittiin hordofaa hanga dhuma qophii tanaatti nu wajjin turaatiniin jecha amma karaa qophiitti chaate warru isiniin jecha diyaataa seevariin akkuma beekamu siitingii keessa jirenni. Siitingiin keenya namayyuu ni beektanii inni isa kana laa siitingiin isa kanarra gadi tuqnee erga gadi tuqne booddee isa kana isa mallattoo waayifii gubbaarra jiru kana isa kana akkana gadi tuqna. Achiin booddee kana dhufneeti diyaataa keeyyuu kun ni jira. Isa diyaataa jiru kan akkasitti irra gadi tuqnee diyaataa seevarii jira. Diyaataa seevarii jechuun kanuma. Diyaataa seevarii kana jala galnee yeroo diyaataa seevarii kana kana banne silkiin takka yeroo asirratti ni fiddii asii banamnaan akka ofii jiraama oon asiin goonaan asirra fiddii jechuudha. Ammoo tun moobaayilii kanaa yoo namni qabdan martinuyyuu as gubbaa fidaa jechuudha. Kun oolaa mallattoo diyaataa seevarii isii kanaa jechuudha. Mallattoo diyaataa seevarii namni hin beekne hin jiru. Garuu bu'aa isheetii fi faayidaa miidhaa ishee waan hin beekneef kana jechuudha diyaataa seevarii jechuun. Yeroo inni kun akkanatti irra bi'ee diyaataa saffisa hin qabu dafeellee qarshii ta'es duraan fixuu jechuudha. Qarshii ta'es duraan fixuu siif qusataa waan jedhu qaba jechuudha. Diyaataan kee ammoo saffisni isaa gadi bu'aadha. Saffisa isaa qabaachuudhaaf waa hundi fayyadamuudhaaf diyaataa seevarii kana firraa irraa yoo qabdaan baana. Diyaataa seevariin kun miidhaan isaatii fi rakkoon furmaata isaatii fi miidhaan isaa wal qixxeedha. Diyaataa seevariin qarshiin ta'e dafee hin fixu bakka kanaa tana furmaata nama tokko garuu ammoo nama intarneetii yeroo hunda fayyadamuuf miidhaa qabaa inni jechuudha. Intarneetni saffisa akkasiin qabuu jechuudha. Inni kun garuu ammoo hayyee gaafa rakkoo isaatti dabarru rakkoon isaa intarneetii irra miidhaa fidaa saffisa siin qabu saffisumaa hin qabu jechuudha. Diyaataa seevarii irra goonaan diyaataa seevarii mallattoon isaa tana jennee diyaataa seevarii kanarra goonaan bakka dhumaa hin jiru. Akkuma reefu dubbannetti furmaanni isaa qarshiin akkasii duraan finne yoo immoo isa kana akkanatti of karraa goonu taate qarshii teenya nu duraa fixaa garuu ammoo dafee waan nuti goonu san nu fayyadaa jechuudha. Kanaafuu furmaata diyaataa seevariitii fi rakkoon diyaataa seevarii qabu isa kana yoo kana banamee jiraate duraan diyaataa seevarii gubbaa irrattis firaa ilaaluu dandeessaa jechuudha. Kana gubbaa gubbantee ilaaltaa achiin booddee yoo kana banaa jiraate akkana firaa cufii intarneetii keetiif rakkisaadha. Amma cufamee jira jechuudha diyaataa seevariin. Kanaafuu barnoota irraan tanaa akka waa hedduu irraa barattan abdii guddaadhaan qabaa. Asuma irratti dhaabbannaa qophii biroo qabannee hanga walii jechaanutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jecha nagayaan nuuf